Ya Protestantiidha. Sila maaliin namni tokko tokko kun Protestaantii himata maqaan amantii keessanii kun hedduu kun Pheenxee himata. Pheenxee tama jedhaniin sanii miti. Protestantii, Pheenxee, warra Waaqayyotti, warra Yesuusitti amanu. Eeshi. No, jedhi. Kamti Kiristaana. kamidhee maqaan amantii keessanii Kiristaana. Protestaantii moo Pheenxee? Kiristaana jedhi. Kiristaana. Sadinaa goote kamtu? Mee tokko natti Kiristaana himadhu kana sadiin keessa. yookiin immoo warra dhugaan Waaqayyo galeefi. Maqaan amantii keetii yookaan warra dhugaa Waaqayyoo galee fi akkasii. Yoo barbaade kiristaana jedhi, yoo barbaade warra dhugaan Waaqayyo galeefi. Dhugaa baatuu Yesuus Kiristoos warra ta'an. Eeshi. Eh? Amantiin kee maali? Siin jedhe bar kiristaana siin jedhamni si ibsaan jira. Protestaantii naan jette jalqaba itti aansuudhaan Pheenxee naan jette. Yaa Sadaffaa warra dhugaa Waaqayyoo galeef naan jette. kiristaana arfaffaa qabadhu. Maqaa amantii keetii kana hunda jechuudha. No, kiristaana beekaa. Warra dhugaa isaa Kiristaana warra jechuudha. dhugaa. Kan inni dhiisee ishiin himatini kiristaana himatteeshi. Kiristaanummaan amantiidha mee ishee waan amantii irraa haasofna waan faayidaa qabu jechuudha. Waan wangeelaa itti baay'isawee osoo wangeela kabeetu taate waan wangeelaa keessa gaseennee haasofna waliin. Wangeelli sagalee Waaqayyooti moo sagalee Waaqayyooti miti waan jedhu osoo ati ka wangeela sirriitti beektu taate waliin haasa'uu hin dandeenye. Garuu amma salphaa waan amantii haasofnu waa'ee amantii kan keetii kana sirriitti qorattee jirtaati. Eeyyee. Qorattee sirriitti odeeffannoo qabda. Yaara sirriitti. Ayyee waan ansi odeeffadhe waan ansi gaafadhe dhiiftee waan biraa naasa'inii sirriitti anillee si barsiisatis na barsiifta. Qeeqaa fi waan biraa akkasuma dhiifnee jechuudha. Rakkoon qabu. Maqaan amantii keetii meeqa? Tokko. Reefu meeqa natti himtereeti? Siif ibsuudha bara koo ibsaa bara. Musliimummaan maal itoo siin jedhe jechuudha amma. Musliimummaa karaa meeqaan naa ibsuu dandeessa? Karaa tokko qofaa naa ibsitaa? Eesh tokkichi sun kami? Ishi Ibsanaan fakkeenyaaf hin jenneeti. Amantii makennatti maa turte malee ibsanaan hin jenneeti. No, sitti maan jira siifin ibse bara. Amma fakkeenyaaf too musliimummaa lana musliimummaa na fudhachi siin jedhee. Gaafii deebisi ibsa dhiisi ibsa jettu beektaati yeroo gaafii gaafatamu. Siifan ibse. Tokkicha san naa himi kiristaanummaadha jennu ishi. Kiristaanummaan amantaadha ka jedhu. Caafamee jira macaafa keessatti. Macaafa qulqulluu keessatti Eeyyeen. kiristaanummaan amantiidha kan jedhu Caafamee jira. lakki caafamee hin jiru. Ati maaliif jettaarree mirqaanteetumaan jedhaanii jirtaare? No, nan arrabsiin qaabboleessa. Laa mirqaanuun jechuun gammadanii jechuudha bara arraba miti. Naaf galeetiin jedha. Naaf galee san amantii jedha. Maaltu sii gale? Kiristaanummaan naaf galee jennaan amantiidhaan jedha. Lafumatti sii galaa jechuun? No, wanta kiristaanummaan amantiidhaan na jechiisan siifa naasaa yoo na haasa'inaan jette. Akkamitti amantii jetteetti amantaa jedhe. Kiristaanummaan amantiidha jedhee yoo barreeffame qofa amanuu qabaan. Birri moo wangeelatu kiristaanummaan amantiis jechisiise? Birriin amantii nama jechisiisa. Wangeela si jechisiiseere? Sagalee Waaqayyoo na jechisiisen. Waaqayyoo isa ganama manaa na baase. Isa nagaan na oolche nagaan na bulchutu amantiidha na jechisiise. Wangeela? Ani waldaan beekaa beektaa mul'ata Yohaannis keessatti mul'ata Yohaannis tokko 4 irratti waldaan kiristaanaa meeqatu jira qoy? Ajaa'iba! Wangeelan beekanaan jettee turte waan ta'eef amma qoratuu gaseenne ibsa jettu atillee itti fufii aga dandeetti. Waldaan kiristaanaa meeqatu jira moos? Dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu eegaltee mi'amma. Sima dhaggeeffatuuf koo ani kasi gaafadhe si jala haasa'uu beekta. Dhaggeeffadhu. Ati Ibroo
Osoo maan waan dhaggeeffataa jiru dhaggeeffadhu hin waan jedhini. gaafatu tokko tokko jalqabaa kaatee hanga dhumaatti eessaa akka jedhu. Kiristaanummaa irraa kaatee immoo xab jettee naan wangeela Yohaannis keessa boqotte. Maaliif achi boqotte takkaatti? Waa'ee Miti kiristaanummaa siin gadii maaliif deemte achi? waldaa ta'uun beeka. Amantii ta'uun beeku bar kiristaanummaa akka macaafatti waldaa ta'uun beekaani. Waldaa wayiiti malee kiristaanummaan akka waldaa hedduutu Kanaafiyyuu jira. Biyya keessa illee beekami namni walitti dabalamee waliin hin dalagataa waldaa ni uumaa. Fakkeenyaaf masjiidi magaalaa maaf Caffee uumame Oromiyaa keessatti tanaan masjiidi beekta. maaf uumame? Dhaggeeffadhu ka Amos. Aki gaaffii ma Magaalaa gaggeeffachaa oolaan siin deebisu yeroo siin deebisuun qabu waldaan Amos kiristaanaa meeqatu jira ayyee itti fufi. tokkicha waa gaaffii ma gaafata. gaggeeffadhu kaa siin deebisa. Kiristaanummaan amantiidha. Eeshi. Kiristaanummaan amantiidha. Kiristaanummaan amantiidha jedhee barreeffame kan jedhu yoo itti barreeffame hin jiru. Garuu kiristaanummaan amantiidha. Akkamitti itti amante tokko Waaqayyo fayyisaadha. Waaqayyo tarte kana jala. Waaqayyo lafaa fi samii uume. Hayyee Waaqayyo lafaaf samii uume galatoome. Waaqayyo Kiristaanummaan jiraataadha. amantii maaliif jetteeni siin jedhe ani waa Waaqayyoo bira Siin dhaqe. jechaan jira kaa kiristaanummaan amantiidha waan hin jedheefi siif ibsaan jira dhaggeeffadhu. Ayataan. Eeshi. Waaqayyo isa du'aa kaasudha. Waaqayyo isa naaf hiriirsudha. Waaqayyo isa gooboo qajeelchudha. Ah? Waaqayyo. Kanaaf Yesuus Kiristoos du'ee gaafa guyyaa sadaffaa isaatti du'aa kan kaase hafuurri abbaa, hafuurri ilmaa, hafuura qulqulluun waan keessa jiruuf yookiin immoo hafuura jiraataa abbaan itti baafate waan keessa jiruuf kanatu kiristaanummaa keessa jiraafan kiristaanummaatti amane kiristaanummaatiin qabadhee jiraadhe. Kiristaanummaa fi Waaqayyoon maaltu walitti fide Amoosiki? Kiristaanummaa keessa kanatu jira siinan jedhee bareeku. Waa'ee Waaqayyoo akkatti waan baratamuuf waan Waaqayyoo akkatti waan naa galeef sana keessaa immoo waan argadheef isatti qabameen jiraadhe. Waldaa kiristaanaa keessa moo amantii kiristaanaa keessa? Amantii kiristaanummaa keessa. Waldaa jedhi kaati wangeelatti namantu maal waldoota kiristaanaa jedha macaan. Waldaa jechuun ikkoo masjiida jechuudha. Adda addummaan qabu. Masjiida waldaa tokkuma maqaan isaanii. Yoo barbaadde masjiida jedhi. Masjiida jedhi yoo barbaadde. No problem. Masjiida kiristaanaa. Masjiida jedhi. Masjiida kiristaanaa jedhi yoo barbaadde. Amos nurraa Waldaa godhu. jechuun Masjiida waldaa kiristaanaa jechuun jedhi yoo barbaadde. Masjida irraa nu fakkii gorri bro. Biran dabre masjida irraa nu qabi rabbi jayite. No, wanti irraa qabamu hin jiru. Masjiida jechuun fakkeenya akkasiin fudhatiin Amoos. dhaggeeffadhu Dhageettee bro. fakkeenya akkasiin fudhatiin. Wanta Mana sirrii qulqullummaa sitan jechuudha. Masjiida wanta jechuun sirrii mana sitan qulqullummaa jechuudha Walumaa malee waldaa galatti jechuu miti qaban. jara keenya no wanta sirrii sitan dhaggeeffadhu. obboleew amoo Masjiida jechuun ibro masjiida jechuun bakka itti walitti qabama itti wanta qulqullaa'aa tokko wanta amantii kee calaqqisiisu wanta itti amante sana itti haasoftu jechuudha. ani yaadni mucaa kanaa naa ta'edha jara keenya Dhageesse? ani yaada abbaa caalaarraa yaada mucaa kanaan qabadheen yaada amos Dhaggeeffadhu. naaf ta'e anaaf si Wanti walitti qabamanii dhugaa baatuu Yesuus Kiristoos itti haasa'an yookiin immoo mana qulqullummaa waa'ee Yesuus Kiristoos itti haasa'an waa'ee amantii isaanii itti haasa'an bakka itti kiristaanni waa'ee amantii isaa calaqqisiifatudha malee mana arrabaa yookiin mana lolaa yookiin mana daa'ii mana birzii yookiin mana farda. Tokkicha. Rabbi tokkicha amanta. Rabbi tokkichi eenyu maqaan isaa? Allah Allah Muhammaditti hin amantu? ergama rabbi jeetta mana. Gabaabaadha bakka namarra keessu keenya. Ergamaa Rabbiitti itti amatta. Eh. Inna saramaaf si rakkisirree koo Allah jechuun koo maali Waaqayyo jechuun Exactly kan isin jechaa jiru ati bara jette duraani waanuma sirri jechaa turteetu waanuma macaafni qulqulluun jedhullee jechaa turte bar laala kinsiin jedhe Waaqayyo tokkichi Waaqayyo abbaa isa Yesuusiin uume naan jechaa turte duraan akkasimi. siin ibsa miti? Yesuus immoo Waaqayyoodha jette achiin Muhammad deebitee Waaqayyo tokkichi immoo Yesuus malee hin jiru. Egaa salphisee masistani ma gaggeeffadhu. Waaqayyo akka Allaatti fudhu. Asuma Allaatti kanatti fudhu. Ayyee. Yesuusiin immoo jechuudha. Akka Nabi Muhammaditti. Akka Nabi Muhammaditti fudhu yoo barbaadde.
Thank you. Bakka ati musliima yoo akkanatti amantee jiraatte anaafate garaagarummaa hin qabnu. Akkatti fudhuu barbaada. Gaafa siin jedhu Nabi Muhammad waa'ee Allah si barsiise miti. Allah maal akka ta'e eenyu akka ta'e fakkaattee akkamii qabu si barsiise miti. Yep. Ani immoo Yesuus Kiristoos Waaqayyo maal akka ta'e eenyu akka ta'e fakkaattiin isaa maal akka ta'e na barsiise. Duba maali? Sammuu waliin Duba Waaqayyo jetteetti namanin malee barra amma nuti Yesuusitti illee ni amannaa Nabi Muhammaditti illee ni amannaa nageenyi Rabbii isaan dachuurra yoo haa jiraatu. Kaniin siin jedhe Waaqayyoon tokkichi Waaqayyo isa Nabi Muhammadii fi Nabii Iisaa yookaan immoo Yesuusiin uume santi Waaqayyo tokkicha jedhiiti amaniidha kaayyoon keenya abbaa. Amos keenya. Beeka akka kanamatti sii galennaan waa'ee namatti sanaa sii gala beeka. Waaqayyo maal akka fakkaatu eenyu akka fakkaatu Yesuus Kiristoos erga si barsiise Yesuus Kiristoosinis Waaqa jettee amanuu dandeessaa yoo barbaadde immoo ibsuu dandeessa. Wayi immoo Waaqayyo Yesuus bira dabarte Waaqayyo duwwaatti amanuu dandeessa akkasiif galetti. Lakki akkasii miti ka anaafati waliin mari'achaa jirraa miira Oromoo kiyya Amos kiyyaaniifati bar yoo karaa natirra jirtu sun sirrii ta'e yoo ati sirrii jiraatte ani gara kee dhufa yoo ani immoo sirrii jiraadde ati gara koo akka dhuftuu waliin haasa'utti jirra malee namni dalagaa dhabee asirraa wacuu jiru akkasimi. Yaa eela kunu kanaafiyyuu kun kana. So Yesuus ergamaa Waaqayyoo akka ta'e ni amantaa tamma. Yesuus ergamaa Waaqayyoo akka ta'e hojii Waaqayyo itti kennan isa galmaan gahu akka ta'e nullee akkasumatti amanna. Nullee ergamaa Waaqayyoo isa qulqulluu isa qajeelaa isa cubbuu takka illee ofirraa hin qabne jenneeti amanna. Isa mudaa tokkitti ofirraa hin qabne. Yaa akkasii kan mudaa takka itti ofirraa hin qabne nullee akkasitti amanna bakka akkiin jedhe Amos kiyya. Dubaati yoo akkasitti amante bar islaama taata malee kiristaana ta'uu hin dandeessu. Maaliif naaf galeera ka kiristaana warra hin galleefiitu akka warra turatu malee anaaf kiristaanummaan waan naa galeef ittillee yoon Yesuus Kiristoos maal akka ta'e waan hin beekuuf Waaqayyo maal akka ta'e waan hin beekuuf waan ittillee yaaniif. Amos kiyya ammaati akkiin jedhe waan islaamummaa takka qorattee beektaa? Amantii islaamaa jedhamu kana takka qorattee beektaa? Amantii kiristaanaa amantii islaamaa? Hiriyoota hedduun hin qaba. Amma kanatti hin qoranne. Hiriyootummaan jedhu barra amantii islaamaa kana nama seeraan amantii kanarraa beeku qorattee amantiin islaamaa kun akka namni irraa odeessu akka namoonni biraa maqaa itti maxxansan osoo hin taane dhugaan isiin maal akka taate keessa seentee qorattee beektaa? Qo'attee beektaa? Waan naaf gale nan qaba. Waan naaf gale nan qaba. Yaa akka nuti Yesuusitti amannu beektaa? Akkasii Yesuusitti amantan? Akkasiin Iisaatti amantan jechuudha. Yesuus jechuun Iisaa jechuudha. Yaa akkasuma sirru. Ayinaa nan beeka. Yaa so akkuma kana Nabi Muhammad illeen ergamaa Rabbiitii Abrahaam Muusaa ergamoo raajonni darban marti isaanii ergamaa Rabbiitii warra kabajamaadha jenneeti amannaa waan kanneen quba qabda. Muusaa jechuun gara kiristaanaatti gaafa dhufte Musee jechuudha. Yaa ammaas immoo Rabbiin tokkicha qofaa jira kan samii fi dachii uume. Ibrahim jechuun kee gara kiristaanaatti gaafa dhufte Abrahaam jechuudha. Yaa akkiin jedhe. Mootummaa birattis Abrahaam ni jedhama. Ilaa qoyi. Kiristaana biraa minaamini biraa miti. Kun afaanidha malee kun afaan loqodadha malee amantii waliin qabatu. Nuti illee Muusaas ni jenna Musees ni jenna. Loqoda qaama lachuu beekna. Kanaaf amantii waliin qabatu kun maqaan loqodaa wal qabatama. Amos irraa fennee fudhataa baal tokko jette qoon mashiin oobse dhiifama guddaa wajjin. Hawaariyaan kun si dura jiraayyuu barre ka garanarra jiru. Dhiifamaan waan ba'uuf jedhuufidha. Abshir. Amos akkin jalakki Amosii fi nasi haadha yookaan dhaamsa xiqqoo ishee dhaamuuf malee amala gaarii qaba. Nama waan jiru ni jira jedhee haasa'u waan dhugaa isii namatti himu waan ta'eef saniif beektee Amos ni jirtaa? Nan jira. Islaamonni ilaal Rabbiin inni samiif dachii uume kan raajonni itti sagadaa turan kan ilmaan isaanii yookaan uummata isaanii illee itti yaamaa turan. Rabbii tokkicha kan samiif dachii uume kan fakkaattii hin qabne kan namatti hin fakkaanne kan hin nyaanne kan hin mogne kan hin duune akka nuti isa sana waaqessinu quba qabdaa. Thank you. So waan takka itti siqiitii qo'adhu waan islaamummaa keessa jiru qo'adhu islaama'uun dirqamaa miti si galee yoo Rabbiin namaa kenne malee namni dirqamaan naman islaamessu islaamummaan gaafa namaa gale namummaa of masaatii dhaqee islaamummaa qabachuun fedha jedha malee
Kanaaf obboleessa kiyyaan islaama isin jechuutti hin jiru dhugaa Thank you. islaamummaan keessa jiru itti seeni qo'adhu. Macaafa qulqulluun immoo akkuma barreeffamee jirutti dubbisi. Namoonni hedduun akka godhani Amoos kiyya akka godhani dubbii Yesuus Kiristoos yeroo Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti si Waaqayyo isa tokkicha si galee si Waaqayyo isa tokkicha Yesuus Kiristoos immoo isaati ergitee beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhee ofii isaati ergamaa ta'uu isaa Waaqayyo inni tokkichi immoo abbaa isaa akka ta'e yeroo namoota barsiisu namoonni jecha kana jechuu baqatanii jiran laali maaliif Yesuus ergamaadha Waaqayyo tokkichi immoo Waaqayyo abbaadha jedhanii dhugoomsu namoota sodaatanii jiranii ati immoo waan akkasii waan sodaattu natti hin fakkaanne anillee silkiin kiyya parsantiin irraa cufachuuf deema abbaa caaliittuuf barakadhu qabma Amoos. Asuma waastimu namoonni baay'een amantaa kiristaanaas ta'e amantaa musliimaa gidduu maaltu jira beektaa wangeelli dubbii waaqayyooti quraanni immoo kan Muhammadii jedhu nabi Muhammadiyaa jedhu. Amma fakkeenyaaf quraanni kan nabi Muhammadiyaa kan jedhu namni kun jechuudha. Siibsaan jira gaa. Quraanni kan nabi Muhammadiyaa kan jedhu nabi Muhammad Allaadha kan Allaat erga ta'e ati kan dubbii sagalee waaqayyooti jettee itti fayyadamaa jirta yoo amantiin kee amantii musliimaa ta'e. Akka ammatti jette kana quraanni kan nabi Muhammadii miti garuu. Kan amantiin isaa faallaa ta'e immoo kan amantii kanaatiin mormu kan amantii kanaatiin qeequ immoo kan nabi Muhammadiyaa malee kan Allaa miti siin jedhee si morma. Kanaaf iyyuu isa dhugaamti isaa siin haa galuu fi nabi Muhammad erga itti amantee hojii isaa kaayyoo isaa deemsa isaa erga amantee kan Allaati beekaa quraanni kan Allaati. Ani immoo dubbii sagalee waaqayyoo ergan itti amanee Yesuus Kiristoos dubbiinsaa wangeelli kan sagalee waaqayyooti erga jedhee itti amanee anaafis immoo kan maaliti kan sagalee waaqayyooti maaltu wangeelli yoo maal ta'e yoon itti amanee jiraadhe sii galee. Asiin immoo quraanni immoo kan nabi Muhammad kan namni siin jedhu immoo ati itti amantee tatti sii galee waan ta'eef dubbichi dubbii Allaati itti amantee taanaan okee siif dubbii Allaati. Isan amantiin isaa faallaa ta'e garuu maal akka arrabaatti itti fayyadamu. An bar macaafa qulqulluutti namaniin siin jechaan jiru Amoos akkin siin jedhe nama jedhi rabbiin illee rabbii jedhi siin jechaa jira ergamaadhaan ergamaa jedhe akkuma Yesuus akki jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 irratti laal inni ergame isa ergate irra hin caalu jedhe hojjetaan isa hojjisiifatu irra hin caalu akka kanatti beektanii yoo amantan isin kan ayyaanomtanidha jedhe beekte. Gartee ergamaadhaan ergamaa jedhaayi isa ergatuunis immoo ergataa jedhaayi hojjetaadhaan hojjetaa jedhaayi isa hojjisiifatuunis immoo abbaa hojii jedhaanii isiniin jechaa jirra malee nuti mormii isinirraa hin qabnu bara Amoos. Maaliif ree jechuun jecha akkasii fayyadamanii jechuudha fakkeenyaaf garee faallaa irraati amantii faallaa irraati yookiin amantii kana cabsuuf jecha akkasii warreen fayyadaman jiru siin jechuufan jedhe bartee. Haa ta'u rakkoo abshir abbaa jaalli wajji haasawame. Amma namni tokko sila ganama maal jedha beektaa Amoos? Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u jedha Yesuus. Ani humna kootiin waa tokko gochuu hin danda'u. Abbaan akka dhageetti nan fadhadha. Wanta murteessu sunillee murtiin ani ilaadhu sunillee qajeelaadha. Waan dabaa tokko keessa hin jirudha. Maaliif jennaan ofirraa fuudhee murteessa waan hin murteessine ofirraa fuudhee miti waan ta'eef murtii Yesuus kennu murtiin isaa waan sirriidha. Yesuusi an humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u jedha sirrii moo sirrii miti jennaan dubbiin kun sobaa ilaalaa peenxema keessa. Macaafaan gar tokko jechi kun jecha Yesuusidha utuu Phaawulos faatu jedhe ta'ellee utuu nama biraa jedhe ta'ellee. Achitti akkamitti fayyadame beektaa abbaa caaliin. Ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u jedhe Yesuus. Yeroo sana maal gochuu barbaadeeti guddummaa waaqayyoo sana warra ittiin jechaa jiru sanatti agarsiisuuf ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u ittiin jedha jara sanaatiin. Sii galee? Sirriidha maarree nabiyyoon hundumti isaanii guddummaa waaqayyoo agarsiisuudhaan kan isaan dhufan. Bakka angiri guddummaa waaqayyoo itti agarsiisuuf maal jedha ani humna kootii waa tokko gochuu hin danda'u. Garuu humna isaa walii jiru. Yesuusii humna isaatiin waa tokko gochuu akka hin dandeenye waan waaqayyo hojjedhu jedheen waan waaqayyo raawwadhu jedheen waan waaqayyo itti kenna hojjechuu malee humna isaatiin fedha isaatiin kan akka hin hojjenne ni amantamini. Barsiisuu isaatirraa kan ka'e waan barsiisuuf waan jara sana itti himaa jiruu fi ani humna kootiin waa gochuu hin danda'u garuu guddummaa waaqayyo naa kenne sanaatiin aaboo isa waaqayyo naa kenne sanaatiin immoo waan hundumaa gochuu nan danda'a
Amma jedha fakkeenyaaf barreeffama. Yesuus waan waaqayyootti kenneeni Yaa. utuma Yesuus hin jedhinu jechuudha. Utuma Yesuus waan rabbiin isaa waaqayyoon isaa itti kenne hojjechuu akka danda'u beekamaadha. Een. Garuu waan waaqayyootti hin kennin ofirraa fuudhee lafaa kaasee hojjechuu akka hin dandeenye ifatti dubbateen. Yaa. Ani immoo akkamitti nama na beektaa gamma yeroo sanatti abbaan caalii? Ani egaa amanataa kiristaanaa waan ta'eef ofii kiyyaa jechuudha akka dhuunfaa kiyyaatti kan nama biraa hin beeku kan koo qofan beeka. Yookiin immoo kan kiristaana guutummaa hundaan beeku kan kiyya qofa istane magan. Yesuus Kiristoos ufuma isaatiiyyuu isa waa hundaa gochuu ni danda'a jedhee amanuu hin danda'an. Sii galee akka dhuunfaa kiyyaatti. Akkamitti Yesuus ofii kooti waa ta'u gochuu hin danda'u jedha ati akkamittiin akka jettan. Ani immoo akka dhuunfaa kiyyaatti beeka okey Yesuus Kiristoos ikkoo waa hundumaa gochuu ni danda'a jedhee amaneera waan ta'eef inni iyyuu gochuu danda'a jedhee sammuun kiyya na fudhachuu danda'a. Wayiin immoo sammuun kiyya Yesuus Kiristoos ikkoo qofaasa waa ta'u gochuu danda'u yoo humni abbaa keessa jiraate irraa addatti jedhee amanuu hin danda'a. Kun maaliif murteessaan eenyu? Anadha. Eegalee? Murteessaan kun sun taane ammoos macaafadhaa fi jecha Yesuus kanadha. Yesuus ofiisaatii ergameeti malee kan inni ofiisaatii dhufe tun ta'in waaqayyooti isa ergee akka ergee jechuudha. Yesuus akka ergamaa ta'etti waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoos isa ati ergite beekuun isaanii kanaan wajjin jireenya bara baraa ta'edha. Waaqayyo tokkicha isa dhugaa ta'uu isaatii fi Yesuus Kiristoos illee isa ati ergite ergamaa ta'uu isaa beekuun jireenya bara baraa qabaa jedha. Jireenya bara baraatti galuudhaaf Yesuusin waaqayyo jettee utuu hin taane waaqayyo dhugaadhumaan nama dhugaa kana ergee barsiisuudhaaf biyya lafa jettee yoo amante bakka akkanuma jireenya bara baraa galuun. Dhuguman isinitti hima barsiisa koo dubbii koo dhaga'ee isa ana erge sanatti kan amanu inni kun ergamaadha inni sun ergaadha. Barsiisa Yesuus dhageesse isa erge isa Yesuusin erge sanatti yoo amante jireenya bara baraatti jedha Yesuus. Kanaafuu jireenya bara baraatti galuudhaaf ergamaa ta'uusaa beekuun fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 11:21 irratti sababii koof jedhanii kan hundumaa isin irratti raawwatu jedha. Maaliif jennaan isa ana erge sana waan hin beekneef jarri jedha. Isa Yesuus erge sana waaqa ta'uusaa beektee Yesuusin immoo maal ta'uusaa beekutu ergamaa ta'uusaa beekutuyyuu jireenya bara baraatti galcha malee Yesuusin waan inni jedhe lakki sirrii miti an akka jedhe amaneera waan ta'eef isa kanatu jireenya bara baraatti na galchaa jettee yaaduun kee dogoggoraa jedheen dubbadha. Kan biraa immoo maal jedhe beektaa otoo garafamaa jiru otoo fannifamaa jiruuti jechuudha. Yaa abbaa dhiisii fi waan godhaniif hin beekanii jedheeni. Eegalee? Kanaafuu abbaa sanaa jechuudha. Jalqabumatti iyyuu jechuudha Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti ergame. Maal waan ta'uuf fayyisaa biyya lafaa haa ta'uuf yookiin immoo hoolaa araaraa haa ta'uuf gara biyya lafaatti ergamee jedha. Inni kun jecha namootaati. Inni kun jecha namootaati. Jecha Phaawulos fa'i inni kun. Kanaafan ergameen jenne Yesuus. Inni Yesuus jedhee garuu wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 43 irratti Yesuus waan ergameef lafa kaa'eera. Ani garuu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo mandaroota warra kaanittis lallabuun anaaf jiraadha. Kanaafanuu ergamee lazzii ነው የተላኩ ይላል. Kanaafan ergamee jedha malee ani hoolaa araaraa ta'uudhaaf ani fannifamuudhaaf cubbuu ilma namaatiif waan namaatiif kan jedhamu kun Phaawulos fa'aa jedhe warra booda dhufe jedhe. Inni Yesuus jedhe garuu misiraachoo mootummaa Waaqayyoo lallabuuf mandara kanattis warra kaanittis lallabuuf kanaafanuu ergameeti jedha. Yesuus waan inni ergameef yoo laalle jechi Yesuus gahaadha. Walii gallaa? Malee hoolaa araaraa ta'ee nu ergame kan jedhe ilaalcha namoota warra isa booda dhufaniiti warra kiristaanummaa hojjetatan jara jedhe malee Yesuus hin jenne jecha kana. Kanaaf iyyuu akkuma amma sila haasofne sanatti Waaqayyo maalii Yesuus maalii waa'ee Yesuus immoo maal fakkaataa akkamitti jira akkam ta'eeti jira jettee yoo keessa galtee ati karaa kee ani immoo hafuuraa yoo keessa seennee hubannaan isa gadi fageenyaan nuuf gale malee itti amanuun qallaaleematti miti ni ulfaata. Kanaaf Yesuus amma walumaa galatti Yesuus kan inni ergamee fi mootummaa Waaqayyoo lallabu
namoota barsiisuu waan akkasiitiif ergame. Kana alatti waan biraatiif hin ergamne. Sijammar foon uffatee dhufuunsaa foonuma uffatee dhufuunsaa yuukoo waa'ee waaqayyoo koo uummata hin beekne sanatti koo agarsiisuuf dhufe barsiisuuf. Foon uffatee dhufuu min amminiin jedhamu barra. Barsiisuuf dhalatee jechuudhaaf kan foon uffatee kan dhalateef jechuudha. Kanuma dhalateeyyuu kan dhufe gara biyya lafaatti. Foon uffatee jechi jedhamu kun sirriis waan biraan turre bara Yesuus. Indaa'um waaqayyoomtiyyuu kan isa fo'ate jechuudha. Kanuma isa fo'ateef iyyuu koo waa'ee dhummaa isaa haala labuuf haa barsiisuufi. Nah, baca li. Baca. Te kuasa umnya apa numi? Amummarraa waan dubbatu ni qabda, waan gaafatu qabda Amos. Wanta sitti tole yookiin waan ta'e waan qeeqxurraa. Amantii Islaamaa maal akka ta'e waan dubbatu qabda na wajjin waan na gaafatu. Ay, amantiin musliimaa maal ta'e akkamitti akkas ta'e akkamitti nabiitti amantu akkamitti nabii sallallahu alaihi amantu jedhee akkas ta'e kana ta'e jedhee waan asi gaafadhu hin qabu maaliif ofii kiyya waan an beekuuf. Sini Abba Jali. Ay. Achi asaa Maal jette Amos? Kanaafiyyuu Abbaa Jali amantiin musliimaa siif ta'ee siif galee dhugaansaa siif galee dhugaasaa uummattee itti amanaa hirtamteeti. Miti? Eeyyee. Bakka ana amma kunoo kanaafuu sa'aatiin hojiis natti gahaa jira waan ta'eef guddaa galatoomaa nan bahaa guyyaa biraan nan seenaa bal'inaan haasofna. Tole bareedaadha bareedash. Ayyee nagaan naaf tura guyyaa biraa deebi'ee nufa wal agarra. Bareedaadhaati. Amantii kiristaanaa kana barsiiseera Yesuus. Barsiiseera. Mee hojii ergamoota boqonnaa 11 lakkoofsa 20 dhaqi. Barattoonni kiristaana jedhamanii jedha biyya Antookiyaatti Yesuusuu biyyeen jiru bara sana. Sababii maaliitiif kiristaana jedhaman? Sababii maaliitiif kiristaana jedhaman? Ani hin beeku achitti wacanii gamsiisanii namoonni warra kaan kiristaana jedhanii warra kiristaanaati. Seetu itti wacanii gamsiisanii naan jedhe malee. Namoonni waa'ee Kiristoos dhugaa ba'an hafuura qulqulluun guutamanii waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa kan ba'an kiristaana jedhamanii akka waamaman macaafni qulqulluun guutummaatti dubbata. Inni kan biraan hojii ergamoota boqonnaa kan jedhame barattoota moo amantiidha? Amantiin ofii isaatiin nama isa hordofu yoo qabaatin amantiin ofii isaatiif maali? Ati islaamummaa hin hordoftu taanaan islaamummaan akkasumatti islaama jedhamee ati hordofaa islaamaa miti taanaan akkamitti islaamni maqaa qofaaf ta'e maal si fayyada? Saara akka lafa kanaati, akka aduu kanaati, akka ji'a kanaati, akka samii kanaati Islaam jechuun namni hordofuu dhabamus duruu jira, waanuma jirudha. Inni siifinus Kiristoos duruu jira, Kiristoos isa duruu jirutti waan amannuuf hordoftoota Kiristoos. Ani Kiristoosiin siin gaafadheera mooti'an. Yesuus. Islaamummaa durayyuu Kiristoos hin jira. Ani kanin siin jedhu. Ayyee. Amantiin Islaamaa aniif atis hordofuu dhisi. Bileenni 8 lafarra jiru hordofuu dhises amantiin Islaamaa akka lafaati, akka bishaaniiti, akka aduuti waanuma duruu jiraati malee. Yaada keedha. Maal Islaamni Muhammad irraa eegalee moo maaf sobuuf jettaa asitti immoo? Ragaadhaan fiduu dandeessa akka Muhammad irraa eegale. Qabatamaatti sii fida, guutummaatti sii fida, amma garuu kan eegale kana xumurre sii fida yeroo barbaadutti garuu kiristaana jechuun barnoota Kiristoos Yesuus hordofan jechuudha. Mee amantii ishii kiristaana kan jedhame
amantiidha moo gaafas kiristaanota kan jedhame amantiidha moo